Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota AMN Plus irraa kan daawwachaa jirtan qorii dilbataatiin immoo sa'aatiin kun sa'aatii qophii keenya qophiitti bohaartan bashannanta yeroo hundatti kokkolfaa irraa baratan qophii qora sammuu irra geenyeeti kan jiru egaa akkuma barame qophii keenya qora sammuu guyyaa har'aatiinis gaaffilee namoota bashannansiisuu bohaarsuu irra darbee immoo barsiisota aan qaqqabanne iddoo namootni itti argamuu danda'an jedhan kun magaalaa Finfinnee keessa sosocho'aatii kan jiru sagantaa keenyaan akka bohaartan akka bashannantan abdii guddaadha kan qabnu haga xumura sagantaa keenyaatti filannoo keessan AMN Plus godhachuudhaan akka waliin turtan gamanumaan sinaaf feerre. Samuel jedhama. Hawwi Abdi. Yosef jedhama. Awwal Amin jedhama. Ani Urjin jedhama. Noor Abdallah jedhama. Ani Abdiin jedhama. AI yeroo jedhamu dhageessee beektaa miti? AI. AI. Dhageessee beektaa? Moon dhageenya? AI mali AI waan akka intini way jedhu Waan akkamii? AI ni waan akka mana jechuun waan akka qorannoo geggeeffamee naan Qorannoo geggeeffamuu qorannoo akkamii sirriitti tuun sodaatiin ifa godhina fi AI jechuun waan akka mana yaalaatti yeroo intini jira miti maal tureyyuu nan dagadhanii maalii akka ta'e nan dagadhe. nagatte malee beektaa turte Nan beeka. mana yaalaa keessatti. AI lagi beekuri amma lagi AI ranjite. Dhageessee beektaa sasa anumarraa dhageesse jechuudha. Yaa wanti spellingi ingiliffatu AI kan jedhamu malee. Tasuma isaa dhageessee beektaa. Waan namni kan hojjetu akka maashiniin hojjetu gochuudha. Namni otoo hojii sana hojjete generally laayifii nama easy gochuudhaaf AI kan dhufe. Guyyaan sabaa fi sablammoota bara darbee Naafu kun eessatti kabajame? Yaadni sabaaf sallamoota biyya ta'etti kabajame? naaf dhisisa. Dhugaa? Achi na fuudhe ka asoosama Gambeellaa dhalata yaa rabbii ko. Kana lamma Gambeellaa natti fakkaata rugubbii ko. Gambeellaadha. Abdi. Asoosaan itti fakkaata ilaala. Asoosaa Gaambeellaa Asoosaa. Asoosaan itti fakkaata. Asoosaan bara 2003 darbeedha. Inni darbe Gambeellaadha. Baran ammoo eessa akka ta'e naan galle malee Gambeellaa ma bara. Nagunan nama malee Gambeellaa nuti. Amma dhabuu keessan isinitti himu. Maal ta'e eessatti kabajame? Mootummaa guutuutti yaadachaa hin jiru garuu Gaambeellaadhuma hin jedhani. Jijjigaa. Jijjigaa. Akkamitti yaadatte yookiin akkamitti si dhufe akkasitti yaadde? Jijjigaadhaan Somaaliitti kabajame. Somaalee? Fakkeenyaaf akka lakkoofsa biyya keenyaatti gaafa 29 maal Sadaas. Sadaasa 29 fa'a miti waggaa waggaadhaan kan kabajamu akkasumas fakkaata. Maal ta'e? Gini as natti fakkaata. Finfinnee kan. Finfinnee mamoo? Samaraati jettan. Sameraa. An Baar Sameraa. Samara. Namni ta'e tokko suuqii wayii seenee qarshii 200 haate. Qarshii 200 haatee suuqii masanaa deebisee qodaa qarshii 150 bite. Sanaan booddee immoo qarshii 50 deebisee abbaan suuqichaa. Kanaafuu walumaa galatti qarshii meeqa akka saare jechuudha. 200 ture. 200 haatee Haatee 100 bite. 150 bite. 150 bite. 50 deebiseef. 50 Qarshii 50? eh Qarshii 50 kasaare. Sirriitti na hubachiisime akkamittiin qarshii 50 kasaaruu danda'e? Maaliif qodaa 150 bitee qarshii 200 haate waan ta'eef? 200 haatee of keessa hin qabu. 150 bite. Achi 50 hafa. 50 hafaa jechuun kisaaraan abbaa suuqii sana dhageeme qarshii 50 jechaadha. No. Qarshii meeqa? 200. Qarshii 200. Yeah. Dhibba lamaa ta'e. 150 waan biraa bitate. Namichi walii gala birrii 350 kassare. 200 siluma yoo achi fuudhee achi haatee
Isa booddee immoo qodaa sanas hin fudhatee birrichi kanuma namicha sanaati jechuudha abbaa suuqii sana. Kanaaf abbaan suuqii sun qarshii 350 kasaaree jira. Eeyyee. Kisaaraa keenya dhaga'e fakkeenyaaf jalqaba birrii 200 haate abbaa suuqiirra. 200 egaa haateen booda deebisee 150 bite mi'a tokko. Maal godhee kan 150 biteef sarara 200 irraa birrii 50 kee abbaa suuqiirra walii galatti birrii 200 jecha jiru kan sarara fudhatee nyaate sun maaliif mi'a suuqii keessaa fudhatee ittiin bite sana wajjiniin kan inni fudhatee deebisee birrii 200 isa keessaa 50 mi'a bitee birrii 100 rakkoon keessa hin jirtu 50 keessaa amma deebisaaf karaa keessi keessa malee sun mi'a irra hin jiru an fakkeenyaaf birrii 200 haateera 200 egaa haateen booda 150 mi'a bitee birrii 50 deeffateera birrii 50 keessaa ammoo maaltu jira beektaa isii bitee sana keessaa birrii 250 keessaa birrii mi'a sana gaanii ittiin biteen hin beektu amma fakkeenya gatii isaa mi'a sun gatii amma ta'e hin beektu. Kanaafuu mi'a sanaa fi birrii 150 fudhatee deemne namichi sun. Kanaafuu walitti meeqa ta'a jechuudha? Walitti birrii 200 fi 50 dhufu mi'aachaan birrii amma ta'e hin bare waan ta'eef. Mi'i sun qarshii 150. Kanaafuu birruma 200 fudhatee deemne qaba. 200? Jalqaba qarshii 200 dhabe. Qarshii 200 sana namichi meeshaa bite sun immoo qarshii 150 dhaqee meeshaa bite. 50 namichi deebiseef qarshii 50 duwwee kassaree jedhan akka gotte. 50 duwwaa? Qarshii 50tu intini ta'e jechuudha. Akka namichi akkamitti qarshii 50 sii dhufe amma akkanaaf ibsuun barbaada. jechuun Herreega isaa akkamitti yaalteetu akkamitti hojjetteetiyyuu qarshii 50 kasaarsite abbaa mana daldala sana. namichi qarshii 200 haateetuyyuu iddoo biraadhaan immoo deemeetu 150 miti kan inni qodaa bitate. Suuqiima sanaa bitate? Suuqiima sanaa bitate? Sana jechuun qarshii 50 kasaree jechuudha namichi. So akkam godhee akkamitti akka kasaree naaf himechuuf. Sanneewwan 150 sana ittuma waan bitateef ittuma deebisee birrichi garuu tasgabbaa inatti maaltu sii dhufe maal yaadde? Ay daran እንደውም dachaa sana kasaree malee waan bu'aa buufate hin qabu namichi. Dachaa sana jechuun akkamitti qarshii meeqa jechuudha? 150 bitatee qodaan 150 baasuun illee kan namicha waan ta'eef dachaadha jechuudha kan inni kasaree namichi malee hin buufanne. 200 gaafatee jedhu namtichi kun deebi'ee naannee dhaqee birrii 150 immoo qodaa kan biraa irraa bitate. Innaan deebisee namichi birrii 50 deebiseef. Birrii 50 waggaa deebisuuf 150 fudhatee ni namichi. Namtichi kun qarshii 50 duwwaa qofaadha kan inni kasaree. Oh no! 150 deebi'eeraaf waan ta'eef. Ani garuu kan hin jedhu herreega irratti akkam turte mi'a abdiyaati? Herreega irratti barataa akkamii turte? Herreega irratti illee barataa xiqqoo nama qoran ture. Qodaa ammoo fakkeenyaaf 200 fudhateera. 150 deebiseeraaf miti 150 barate jechuudha. Deebiseeraaf masii fudhate. Achi qodaa sun immoo qodaa sana keessadha amma rakkoo. Wanti osoo lubbuu qabus osoo lubbuu hin qabnes namni nyaatu maalodha? Osoo lubbuu hin qabaatinis nyaatama osoo erga immoo lubbuu horatees nyaatama maalidha? Utuu lubbuu qabus utuu lubbuu hin qabaatinis. Fakkeenyaaf beelladan fakkeenya sii fudhadha. Fudhadhu rakkoo qabu. Fakkeenyaaf saawwaan ani tokko jirti lubbuu qabdi. Otuu lubbuu qabaattee jirtu aannan ishee sana waggaa ilmamu daa'imman illee ittiin guddisuu dandeenya nyaataaf hin oolaa jechuudha. Isa booddee loon sana immoo waggaa isheen gara dullumaatti dhuftu immoo gaafa qalanii isheedhaa du'es foon ishee nyaatama. Kanayyuu yaadde. Abdiin kaalkuleeshinii kanarratti. Biyyoo. Kun arrabsoonis natti fakkaachaa jira waan isaa maaludha? Akkamitti dhalli namaa biyyoo fedhiidhaan nyaata? Jechuun erga boqotanii boodallee garuma biyyee dhaqanii mitiire. Sanumaafiini namni otoo jiruus immoo fakkeenyaaf amma dubartoonni tokko gaafa garaatti baatanii namoonni fedhii isaaniirraan kan ka'e namoonni biyyoo nyaatan ni jiraatu. Fedhii isaaniirraan? Fedhii isaaniirraan. Biyyeedha kan. Biyyeedha maaliif jettaa? Biyyee kan si jechuu danda'u fakkeenyaaf ilmoon namaa yeroo biyyee uumamaa fakkeenyaaf akka amantii yoo jenne namni namaa biyyeerraa ka'e jedhamee uumamaa jechuudha. Amma kanaa immoo
kan ittiin jiraannu horrees jiraannis duunees biyyeedhumarraa walitti dhufeenya qaba waan ta'eef kan du'ees biyyee keessa seenamti dagadanis biyyeerraas qotuudhaas nyaachuun jiraachuudhaas hundumaanuu biyyeerraa namtaa beeku. Kanaafuu walitti kan dhufeedha akka naa dhufeetti. Nama? Ay nama. Namatu nyaata bara wanticha. Wanta sana utuu lubbuu qabus nyaachuu hin danda'a namni osoo lubbuun qabaatanis immoo nyaachuu danda'a. Humanaan dhufne. Kasuma saamu. Ilkaan soogiddaa yeroo jedhamu dhageessee beektaa? Ilkaan soogiddaa. Maali ilkaan soogiddaa? Ilkaan bareedu jechuudha. Ilkaan bareedu. Amma kan kun akka yoo bareeda. Ilkaan bareedu jechuun ilkaan akkamiiti? Adiidha. Ilkaan ishii soogidda fakkaata jedhu. Amma fakkeenyaaf shaamarri tokko gaafa ilkaan ishii wayii dhiiras ta'uu danda'a. Gaafa miidhagdu yeroo kolfitu kan nama hawwatu yoo taate ilkaan soogidda gootee jedhu. Ilkaan soogidda gootee. Shamarreen ilkaan bareedu qabaattee jechaadha. Ilkaan soogidda kanneen biraan immoo ilkaan soogidda kan jedhu jira waan adii wayii kan lafarratti bakka cirrachi jiru galaana achi keessa ilkaan soogiddaa kan jedhamu wayiin jira kan galaana keessa moo jechuun kanneen akka galaana gidduutti kan inni argamu ashaa waliinidha ilkaan baddeessaa moo ilkaan soogidda ilkaan soogiddaa ta'e ilkaan baddeessaa hin beekne garuu wal fakkaatee ta'uu danda'a sanuma yaada. Ilkaan soogiddaa waanuma mi'aawii haasaa namni dubbatu sun yeroo namni dubbatu waan namatti tolu wayii ta'u. Haasaa jechaarta? Haasaa. Kolfi yeroo kolfu fa'aa haasa'u namni tokko gaafa inni seequ ilkaan isaarra gaafa ilaalanii fuula isaarra gaafa ilaalanii namatti kan tolu. Akkas yaada. Maal itti Ilkaan soogiddaa. Wanta mi'aawaa jechuudha. Oh my God! Kan haasaan isaallee namatti mi'aawu, kan hojiin isaallee mi'aawu, kan amalli isaallee namatti tolu. Inni bakka ilkaan soogiddaati jechuudha dandeenya. Namni akka sanaa jechuudha. Nama akka sanaa jechuudha. Soogidda jechuun mi'aawaadha jechuudha. Nama akka keetii kana jechuudha. Haasaan kee baay'ee namatti bareeda. Fakkeenyaaf maal waan akka ashaboo. Ashaboo. Soogidda kan ilkaan soogiddaa jechuun kan ittiin yeroo ilkaan namaa kan irraa diimaa kana ta'e ilkaan soogiddaa jenna. Yoo ilkaan namaa diimatu. Ilkaan soogiddaa jechuun tokkoffaa yoo seeqatu yoo taphatus mi'a namatti ilkaan isaa soogiddaa jedhamee kan waamamu jira. Yookaan immoo inni bakka biraatti immoo ilkaan soogiddaa kan jedhamu kan diimaa warra fakkeenyaaf dhaloota uumama naannoo qilleensa sanaa ta'ee kan ilkaan jala jijjiiramu jechuudha. Ilkaan soogiddaa jechuun kan seeqatu kan namatti tolu yookaan namatti taphatu. Ilkaan soogiddaa jechuun ilkaan yeroo ilaaltu bakka kolfii namatti tolu keessuma keessatti tola nama kolfuu ta'u. Kan mi'aa jechuudha sitti mi'aaraa jechuudha. Soogiddi immoo mi'aawi. Akkasii jechuudha. Ilkaan adii. Kan bareedu jechuudha inni kan adii jechuudha. Kanaafuu namni ilkaan maalii qaba? Ilkaan koo ilkaan soogiddaan jedhamu moo jedhamu reeru na laata? Soogiddaa. Kan keentaa. Kan keentaa? Ilkaan soogiddaa gaafa jedhamu waa tokko waan nama gammachiisu tokko namni gaafa haasee kolfu wantichi garuma kanatti xiqqoosee wanta ta'inaa waan jedhamu wayittan fudhadha. Qamalee adurree fi hantuuta ta'aniitu melaniyyuu iddoo ta'e ga'anii muka maangoo irra bu'an. Muka maangoo arganii eetu dafee achirraa muuzii sana soorachuu danda'a. Qamaleedha kan. Qamalee. Isheen hin beekti waan taateef qamaleen isii dhaga hojii jireenya isii waan taateef hin beekti kan isheen. Maalti jireenyi ishee akkamiin? Jechuun qamaleen kun fakkeenyaaf mukarratti darbitee sooratas waan argattuuf mukarraa daftee kan argachuu dandeessu sadan keessa adurreef jalqaba maal jette adurreedhaaf. Hantuutaaf adurree qamalee. Adurreetti dursite. Kamisee qamalee dursite adurreenii fi hantuunni immoo yaa jarri immoo wal barbaadu waan ta'eef. Qamaleedha. Sababi isaa qamaleen islayyuu kan isa jiraattu bosonarra. Muka yaabdee buuteeti. Adurree fi hantuuti immoo shaakala muka yaabbii yooma dhibee jechuudha malee mana keessa kan isaan jiraatan. Baay'ee fiiguu kan danda'anidha. Jechuun yoo danda'an iyyuu shaakala muka yaabbii bu'uu minaaminni kan qamaleeti. Qamalee. Qamalee. Qamaleetu jettee adda? Moo qamalee? Wantoota.
Eeyyudha sadan keessa dafee kan nyaatu. Dafee muuziqaa nyaata. Wantoota. Akkamidha waanta mana keessaa muuzii si jalaa nyaattee si rakkistee moo wantootni akkamitti daftee muuzii nyaachuu sadan keessa akkamitti ariifattee nyaachuu dandeesseetti yaadda? Wantoonni waan intini qabdu natti fakkaata. Maal? Ariitiin? Ariitiin nyaachuudhaaf. Muuzii waan jaallatetti yaadde? Ishiin waan hin jaallanne jira. Waa waa'ee si jalaa nyaatte si nuffisiisteetti jechuudha. Qamaleedha. Akka isheen deemtee daftee isaan dura nyaattu godha. Kan dursa waan sana fudhachuu danda'u qamaleedha. Sababiin isaa qamaleen suluma yoo naannaa bosonaa jiraatti mukarra kan isheen jiraattudha bakkee jireenya teeti mukarra. Hantuuti faan immoo naannaa boollaati adurreen immoo naannaa manaafaa jiraatti waanta ta'eedhaaf yoo yaabditee iyyuu muka akkasii sanaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Qamaleetu nyaata jedhee Qamalee. Maaliif? Isaan sun maaf hin nyaatan? Qamaleen baay'inaan bilxiisati. Intini qabdi baqa yeroo baay'ee qamaleen baay'ee intinidha aktiifiidha si sanaaf jechuun utaalurree kan danda'u ishuma miti ree mukaa mukatti sanaaf qamaleedha dhee. Qamaleedhatti yaaddu. Isaan kun sadan jarreen kun sadan yooma muka yaabbii kana yaaban iyyuu qamaleen mukatti utaaluu sababii dandeessuu fi kennaa uumama jalqaba rabbi seedhaaf kenne waan ta'eef kan isheen bosona jiraattu muka kamirraa muka kamittuu utaaltee hantuutaa fi adurree kana qaddamtee waan sana muuzii sana fudhattee nyaachuu dandeessiin jedha. Maaliif sababiin isaa adurreen fi hantuunni soorata isaan qaban yeroo maraa gara manaati jechuudha. Hantuuta fakkeenya fudhannee yoo ilaalle gara manaatti deebi'ee akka baadiyyaatti wanti inni nyaatu boqqolloon nyaata wantoota garaagaraa nyaatu namni sooratu kanaadha kan inni nyaatu. Mana tokko keessa galtee ajaju mana dukkanaati yookiin ibsaan qabu manichi. Kanaafuu mana sana keessa maaltu jira? Kibriitiin jira, dungoon jira. Dungoo beektaa? Shaamaa. Dungoo shaamaa. Kurraazii beektaa? Kurraazii. Jira achi keessa. Kanaafuu ati maal ibsatta mee jalqabarra maal ibsatta? Dungoo. Kurraazii ibsadha. Kurraazii maaliif? Ani mucaa baadiyyaati. Baadiyyaatti baay'inaan kurraazii ibsachaadha kan intini jedhamaatiin koo. Kanaafuu yaadannoo qabda jechuudha. Tasumas amma yeroo ammaa kana afeera. Yeroo jiraadhu kana wajjin waliin argu. Maaliif seeti? Soolaariin jira, baatiriin harkaa jira. Baatiriin soolaariin hojjetu jira. Kan immoo dhagaan itti bitamu immoo jira. Yeroo ammaa kana kurraazii waan jedhu argeen beeku. Akka carraa ibsaa yoo bade kibiriita qabaachuun kee dirqama. Shaamaa mana keessa qabaachuun kee dirqama. Qophaa taatee taa'uu qabda jechuudha. Kanaafuu shaamaan fayyadamu. Dungoo jechuudha. Inni dungoodha. Ati maal filatta yookiin maal dursa? Akka filannoo kootiitti kan inni ibsadhu kurraaziin filadha. Maaliif? Sababiin isaa kurraazii yoo ni har'arraa bobeesse kurraaziin al takka gaafa ibsaan baddu guyyaa 2-3 na fayyaduu danda'a. Dungoon kun immoo yeroo gabaabaa gidduutti kan hin dhumne baajata qisaasessu ta'uu danda'a. Kanaaf iyyuu kurraaziin filadha jechuudha. Dungoo dhumuun filadha. Shaamaa dungoo maaliif? Maaliif? Akka salphaatti inni suni inni kurraaziin ganaa nadaajii kan biraa naaf xaafa barbaada. Sun immoo garuu waan biraa hin barbaadu. Salphaamatti qabsiifachuu waan danda'udha. Shaamichi sun tisuun kibiriita malee hin ta'u hin fayyadamu. Kana fayyadu jechuudha. Shaamichi sanatti maal hin qabsiisa. Shaamaan waan barde kibiriita hedduu mataa gadi sadee waan tokko arguu hin danda'a bitaa. Kibiriita jechuudha. Garuu shaama sana duwwaa isaadhaaf hin jiru ifaan jiru. Yeroo fudhadhee jechuudha. Maalitti godha maal fayyada? Kibiriita immoo gin yeroo akkas qabsiisee jiru shaamichi sana kan arguu danda'u kibiriita qabsiisedha jechuudha. Kanaaf kibiriita fudhadhee. Kibiriita kaa yoo wanti qabsiisni yoo jira maal fayyadamu lamaanuu fayyadamu. Lamaanuu fayyadamu maaliif kibiriin hin jiru lamaan jiraataa hin jiru. Kanaafuu maal fayyadamu? Maaliif fayyadamu? Kibriiti. Isa malee waan na biraa akka itti dura isaan ibsee achiin shaamaa. Shaamaa ibsaa jechuudha. Eemmanni hin daawwatta? Addis miidiyaa neetwoork daawwatta. Eemmanni afaan Oromoo Hunda isaan daawwadha. maaliin daawwatta? Karaa sooshaal miidiyaa moo karaa televezyiinii foddaa televezyiinii moo karaa maalii daawwatta? Baay'inaan yuutuubiidhaan nan hordofa.
akkasuma televezyiiniidhaan illee nan bilbila kee irraa yookiin feesbuukii fayyadamtaamti? Peejii EMN Afaan Oromoo qabdaa? EMN Afaan Oromoo Qabdaa amma daataa? nan qaba. Mee yaalii baasiitii maatiin si godha? Kanaafuu kanaan booddee maatii taanirraa karaa toora feesbuukii keenya sagantaa kana dabalatee sagantaawwan garaagaraa asirratti salphaadhumaan daawwachuu dandeessaa jechuudha. Kun amma fooloo gootee tokkotti mee fooloo gochuu dandeessaa jechuudha. Akkas fooloo gootee maatii taateetta kanaan booddee sagantaa barbaadde kana dabalatee achirratti daawwachuu dandeessa bilbiluma keetiin. Hin dandeessu yeroo hunda sii dhufu. Hayyee daawwattoota keenya akkam ture qophiin keenya egaa kan daawwachaa jirtan EMN Plus irraa qorii keenyadha. Qorii keenyaan immoo hamma wanaatti kan daawwachaa turtan qophii keenya qophii qora sammuuti. Qora sammuutiin gaaffilee bashannansiisoo gaggaafachaa sammuu namootaa qora bashannansiisaa akkasumas immoo ni barsiisna. Isinis illee mana keessan teessanii maatii firoottan keessan waliin dilbata bareedaa qabaachaa gaaffilee gaafatamaa turan kanneen yaalaa immoo Nolin yeroo bareedaa qabaachaa akka turtan abdii guddaadha kan qabnu qopheessuun qophichaa ayyaantu geetaanin ture torban akkasuma gaaffilee kanneen biroo qaqqabachuudhaan namoota gaafataman illee kanneen biroo qabachuudhaan haga deebi'ee wal arginutti nagaatti.